Gaarreen bitaa mirgaa fi sulullee duuba kootti argitan kuni daangaa godina Gujii fi Baalee addaan kutee kan darbu yoo ta'u, sulula kana keessas laga Gannaaleetiyyuu qaxxaamuree dambali'eeyaa. Sulula kana keessatti garuu piroojeektiin haaromsa Itoophiyaa mirkaneessuu danda'u hojjetamaa jira. Umuraa bara karoora guddinaaf tiraansfoormeeshinitti annisaa elektirikaa meegaawaattii 10,000 laggeen gurguddoo irraa maddisiisuuf piroojeektoonni madda annisaa elektirikaa hojjetamaa jiru. Lagni Gannaalee daangaa godina Gujii fi Baalee sulula kana keessa qaxxaamuree baroota hedduu fi tasa yaa'aa ture. Amma hojii tokko hojjetee imala isaa itti fufuudhaaf piroojeektii Gannaalee daawwaa sadaffaa meegaawaatii 254 maddisiisu humna elektirikaa kenneetiyyuu imala isaa itti fufaa jechuudha. Kana keessattis adeemsa haaromsa Itoophiyaan jalqabde milkeessee darbuu jalqabeera jechuudha. Faayinaansii mootummaa Itoophiyaa ramadee fi liqii mootummaa Chaayinaa irraa argame walumatti doolaara Ameerikaa miliyoona 400 fi miliyoona 51 waliin piroojeektiin kun hojjetamaa jira. Piroojeektii madda annisaa elektirikaa Gannaalee daawwaa sadaffaa dhaabbanni ijaarsaa Chaayinaa CGGC'n hojjetamaa jiruu fi kaampaaniin Ameerikaa MWH jedhamu gorsaa jiru. Hidhii hojjetamaa jiru kunis ol ka'iinsa meetira 100 fi dalgamoo meetira 455 kan dheeratu yoo ta'u, hanga ammaattis meetirri 70 hojjetameera. Bakka bishaan itti kuufamu kunis bal'ina lafa iskuweer kiiloomeetira 98 qaba. Guutuu hanqina malee annisaa elektirikaa haala gaariin maddisiisuuf qulqullinaan hojjetamaa akka jiru hoogganaa itti aanaan piroojeektii madda annisaa elektirikaa Gannaalee daawwaa sadaffaa obbo ጌታቸው ካሳ ዱበቱ ይሄ የምታዩት ውሃው የሚተኛው እዚህ አካባቢ ነው። በአጠቃላይ የኤሪያው የሪዘርቫየር ባኪ ኢላልተን ኩን ባካ ቢሻን itti kuufamudha. Bal'ina lafa iskuweer kiiloomeetira 98 qaba. Bakka guddaa kan haguuge yoo ta'u, bishaan meetir kiiyubii miliyoona 200 fi 200 fi 57 ol kuusuu danda'a. Egaa hidha kana keessatti erga bishaan kuufneen booda hanqina tokko malee haala waggaa guutuu annisaa elektirikaa maddisiisu ni uumama. Murteessaa olaanaan piroojeektichaa kan ta'e bishaan hidha keessatti kuufame gara annisaa elektirikiitti maddisiifamu paawar haawusitti dabarsu olqii kiiloomeetirii 12.4 maashinoota ammayyaan kallattii lamaan qotamaa jira. የዚህ ፕሮጀክት አንዱ ትልቁ ወሳኝ ስራ ከሚባሉት ውስጥ አንዱ hojii murteessaa fi olaanaa piroojeektii kanaa jedhaman keessaa tokko holqa kiiloomeetira 12.4 qotuudha. Hojiin holqa qotuu kunis kallattii seensaa fi ba'iinsaa bishaan annisaa elektirikaa maddisiisee darbuun kallattii lamaan qotamaa jira. Holqi inni tokkoffaan bishaan hidha kana keessatti kuufame gara annisaa elektirikaa itti maddisiifamu paawar haawusiitti galchuu teeknika diriiliing and bilaasting jedhamuun qotamaa jira. Hanga ammaattis meetirri 670 qotameera. Bakki nuti dhaabannee jirru kun kallattii bishaan annisaa elektirikaa maddisiisee ittiin bahudha. Haaluma kanaan hojii holqa qotuu boqonnaa guddaa piroojeektichaa ta'e kana keessatti holqi kiiloomeetira tokko qotameera. Holqa lafa jalatti qotamaa jiru kana keessattis tarbaayinoonni sadii tokkoon isaanii annisaa meegaawaattii 84.7 maddisiisuu dhaabuun annisaa elektirikaa meegaawaattii 254 maddisiisuun bishaan kuufame gara laga yaa'aa laga Gannaaleetti akka deebi'u obbo Geetaachoon dubbatanii. Piroojeektii kana keessattis namoonni hojii dhabeeyyii 2,000 ta'an carraa argataniiru. Hojjettoonnii fi abbootiin seeraa manneen murtii aanaalee fi mana murtii olaanaa godina Gujii piroojeektii madda annisaa elektirikaa Gannaalee daawwaa sadaffaa daawwataniiru. Piroojeektoota gurguddoo baajata mootummaa fi hirmaannaa uummataan hojjetamaa jiran daawwachuun hirmaannaa hawaasa manneen murtii itti fufsiisuun kaayyoo daawwannaa kanaa ta'uu pirezidaantiin mana murtii olaanaa godina Gujii obbo Abdullaahi Shaafii himanii. Misoomawwan kana immoo deeggaruudhaafis dirqama qabna. Kanaaf dirqamni keenya kana ba'achuudhaaf waan jiru yoo laalle immoo irra gumaacha gochuudhaaf nu kakaasaa jenneetti kaane. Jettoonni piroojeektii kana daawwatanis hojiiwwan haaromsa biyya saffisiisuuf hojjetamaa jiru cina akka tumsan dubbatu. Biyyittii akkas guddachuu fi biyya teenya yoo inni guddisi eenyuyyuu guddisuu akka hin dandeenyeef gara fuulduraatti kana caalaa naanninumaadha. Gaheen kiyya maalidha ka jedhu kana asirraa hubadheera jechaadha. Amma hojii hojjetamu kanarraa waan nanarraa barbaachisu kana qixa barbaadameen bahuudhaaf qophiirra jira jechaadha. Yeroo ammaa hojiin piroojeektii madda annisaa elektirikaa Gannaalee daawwaa sadaffaa harka 50 ol irra ga'eera. Piroojeektiin akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2009tti hojii eegalee kun akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2015tti xumurama jedhamee eegama. Gabaasa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiif qindaa'e Taarraqanii Koorsaa godina Gujii.